ergaa keenya waliif jedhamee intiniin keenya irratti kaa'amee jiru san waltaanee yoo jabaannee hojjenne Oromoos jijjiirree biyya kanas jijjiiruu akka dandeenyu ka'umsa isin hamma ammaatti keessan ragaa keenya isa guddaadha jedheen ilaala. Bu'uura kaa'uun immoo salphaa miti, ulfaataadha. Waan waggaa 15 hojjetamuu isaallee ulfaatu waggaan 3 kan dhaabbatillee yoo ta'e bal'inaan bifa beekumsaatiin yeroo ilaallu hojiin kun kan hojjetame kan waggaa 1 walakkaa yookaan waggaa 2 jedhee ilaalaan akka kootti. Kana gidduutti hojiin hangi kun yookaan hamma kana hojjetamuunsa biyya kanallee Oromollee jijjiiruun akka danda'amu ragaa guddaadha jedheetan kaasuu barbaada. Egaa amma ijji keenya banamuu waan jalqabe fakkaata. Bu'anii wal boosisuun yeroonsaa yerootti darbe jennee isa yoo bira darbine gaariidha. Wanti nu boosisuus danda'u wanta baay'eetu nurra ture waan ta'eef. Amma garuu yerootti hojjennee wal boonsinu dha jedheen fudhadha. Yeroonsaa yerootti hojjennee wal badhaasu, wal boonsu, akka namaattis akka biyyaattis hojii gurguddaa yerootti hojjechuu dandeenyu jedheetan fudhadha. Ammas taanaan waa tokko kanan dubbachuu barbaadu bu'uura gaarii nu jalqabdaniittu akka keenyatti waan isinii wajjin dhaabachuun yookaan isin deeggaruun nurra jiraatu isin deeggaruudhaaf isin cina dhaabbachuudhaaf qophaadha jedheetan yaada. Egaa keessumatti to'annaa hordoffiin amma wanti gaariin jalqabame kun akkuma silaa waggoota 5 keessatti maaltu hojjetamuun akka irra jiraatu dooktar akkuma kaanii jiranitti achi keessatti akka nu badhe to'annaa hordoffiin hojii kanarratti isa guddaadhaaf isa olaanaadha. Isatti aansee wal danda'uun, walii qofsuun, wal baachuun bu'uura guddaadha jedhee ilaala. Yoo akkas ta'uudhaa baate deemsi jalqabame kun gidduutti massanaakelii yookaan gufuu isa jennu uumamuu waan danda'uuf of eeggannoo guddaa akka nuuf gootan geggeessitoonni keenya kan jedhu adaraa jechuun barbaada. Karaa biraa odiitara alaatiinis wanti sila ilaalame dhumarratti obboleessi gabaasa nuu dhiyeessan nus yeroo hojii kana madaallu nu gammachiisee jira, akkasumatti itti fufnee jirra inni isaan jedhan anaaf iddoo olaanaa iddoo guddaa qaba jechuu barbaadeetanii bu'uurri hojiin jalqabame kun odiitara alaatiin illee yeroo ilaalamu hojiin isaa gaarii akka ta'es fuula durattis tarkaanfachuu akka danda'u wanti nutti ibsee waan jiruuf dhimma kana akkasitti wal qabannee hajabaannu. Ulfaadhaa yeroo namoota kan biraan fudhadhu galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa. Hin geenye ka jedhuun qabu bu'aa lakkaa'u bira hin geenye dhaabbanni jira giraawundi beezii isaa sirreeffachuu qaba. Beezii isaa sirreeffateeti gara bu'aatti deema. Saffisaan kana keessatti warshaa jedhamu san dhaabanii hojiilee reefu haasa'amuun sun achi jechuun isaanii abdii namatti hora. Inni obboleessi eegamasii jedhe akkuma jirutti ta'e namoonni baay'een teenyatuun dhiiroo maali tawarra keenyaa kun dhiiroo maali wanni jedhu zabanni boo'ichaa sun darbeera namni marti kasi qabate amma maal godhuu qabna ka jedhu namicha mogoleen isaa bee uleen duuba dhaabbachuu qabna ka jedhuun qaban. Boordiin keessattuu kaartistii waan jedhamu jira harree wanni gara duubaa deemaniif gaafa dhaabbatte dha'uudha. Warra waa jedhu warri boordiitis cimtanii ulee keessan bokoraa jabaa qabattanii rukutuu qabdanii ka jedhuun qaba. Akka dhaabbanni kun gara duubaatti qollee hin jenne jechuudha. Haga duraan hubannoo hin qabnellee haga alaala dhaabbanne dhiiroo eessa geessa jechaa turtanillee isin garree jirra isin faana jirra
akka carraa ta'e ani bakka yuunini bakka beetiin dhufe hojii gaggeessaa yuunini qonnaan bultoota baalgaara mul'ataati. Qaamni keessan dhiyoo tallee ni barture ijaan waliin gargaara argeera. Galatooma ulfaadhaa isin faana jirra dhuunfaanis keessaa hin jira. Nama biraa hirmaachisuufis waadaan gala. Waa takka rakkoon hin jiru faayinaanshaali isin deeggarraa warraa feesitti daballa. Galaana Oromoon hanga kana qofaa miti jedhan. Wanna ijoolleen xixiqqoon tun qabattee deemuu jirtu kan ammoo abbootiin na keessa jirtan gad deebitanii hojii kaka'umsaatiif piroomooshinii guddaa hojjannee dhaabbata kana utubuu qabna hamma isaan lakkaan har'a bu'aa lakkaa'uu hin qabnu sullee sila. Duruu bu'aa lakkaa'uu eegallee boru kana caalaa cimnaatii haa wal jabeessinuu galatoomaa ka jedhuun qaba ulfaadhaa. Inni guddaan sirneessuu kan jedhu kana. Akka Oromoottis haa ta'u akkuma biyya Itoophiyaattuu rakkoon nuti qabnu inni guddaan kan mootummaattis haa ta'u kan dhuunfatis haa ta'u sirnaan hin hoogganamu. Wanti tokko yoo sirna qabate yoo sirneeffame dhalootaaf darbuu danda'a. Tarii ani amma hojiilee sinamma hojjannettanii ta'uu hoggaalee lamaa sadii ganna lamaa sadii darbe kana keessatti gabaasa nu dhiyeessitanirra kan inni itti quufe sirneessuu kan jedhu kana. Yoo dhaabbanni kun sirna cimaadhaan kan hoogganamu yoo ta'e boru gaggeessan amma azirtan kun iddoo biraallee deemuudhaan maluu dandeechan ta'a. Sirna gaarii yoo qabaate garuu dhalootaaf darbuudhaaf gaggeessan haarofti dhufu kasin jalqabdan kana galmaan ga'uudhaaf wanna itti rakkatu hin jiru. Warshaalee ijaarre jettan kanaan ala oomishaarra nu fuulduratti eebbisiistan kanaan ala ani kan inni itti gammade sirna sin hojjettan kana isaaf galatoomaa jechuun barbaada waan guddaadha. Hojii guddaas nu hojjettan jechuu barbaada. Karoora sin bara waggaa shanan dhufutti keessatti hojjechuudhaaf yaaltan keessatti osoo ilaaltanii kan jedhu tarii istiraateejiin bocameera. Karoorri immoo akkuma amala isaattuu yeroo hundumaa sirreeffamuudhaaf caarraa guddaa qaba jedheetii yaada. Oromoon fi Oromiyaa keessa oomishni jiru keessaa inni guddaan kan amma irratti hojjettan kana qofa goon ta'in waa'ee beeyyaldaa irratti maal yaadaa jirtu? Gara Baalee yoo deemtan, gara Harargee yoo deemtan, gara Booranaa yoo deemtan, gara Wallaggaa yoo deemtan, gara Shawaallee Salaalisoo itti dabalatan qabeenya guddaan kan jiru isarra. Qabeenya kana amma tana eenyutu itti fayyadamaa jira hoo jenneellee gamaggamne hundi keenya iyyuu kan beeknu. Isa kana irratti maal waliif kun dhuguma yaaduu hin danda'a. Waliif jechumti waliif jedhullee waliif hojjennee waliif yaageenyudha kan jedhu kanallee of keessaa qabanatti fakkaataanna. Keessattuu amma gara Booranaa irratti ongeedhaan maaliidhaan oomisha guddaa kan dhabaa jirru isaaniif qaqqabuu waan dadhabneef natti fakkaataa. Toora sanitti bizinas moodeelii wayii boctanii ta'u wanna bal'aa hojjetame namooti bal'aa birallee gahuu dandeenya kan jedhu kana itti dabaltanii ilaaltanii kan jedhudha. Of course hin beekna hundi keenyayyuu hojiin hojjetamu humna qabnurraayi. Humni nuti qabnu immoo humna namaa maallaqa maalii jennee too ilaaluu hin dandeenya. Garuu humna namaallee horachuu hin dandeenya ta'a. Maallaqa sana horachuudhaaf immoo dura soorsii sadeen tokko qabnettanii too nu gabaastaniittu. Baankiin ilmaan Oromootiin hundeeffame nu cinaa jira. Isa sanni of cinaa goone miseensota of cinaa goone hojii guddaa hojjechuu hin dandeenya kan jedhu kana. Kan biroo al-ergii irratti wanta karoorfattan amma istiraateejii jiru irratti ilaalleerra. Garuu oomisha meeqa? Oomishni keessaa parsantii 50 kan jiru waan gaariidha. Inni waan guddaadha. Garuu gosaanoo akkasitti illee golaaltanii too itti deemtanii kan jedhu kana kaasuun barbaadee galatooma. Mooraalii carraa naa kennitaniif jechuu barbaada. Asitti aansee ani mootummaanis akka mootummaatti cannana dinagdee Oromoo duubatti hafuu argee
tarsimoo hedduu aksoonota hedduun akka hundoofamanuu fi mootummaan carraa hedduu laatee jira. Isinis hundeessitoonnii fi warri waliin hojjannaa dinagdee Oromoo kan cabaa ture kan miidhamaa ture san bakka inni itti cabe kaanyee waliin hojjanna jettanii yaada jalqabaa burqisiittanii waliif nu hundeessuu keessaniif guddootti gammannaa ulfaadhaa kabajamaa jechuu barbaada. Itti aansuudhaan namni tokko fagoo deemisaaf hojjetee milkaa'insaa fi mul'ata qabaachuu qaba. Keessattuu guddoo kanatti tol akka nama tokkootti mul'anni isin keettan, mul'anni isin waliif keettan, galmi isin waliif keettan baay'ee namatti tola. Mul'ata guddaadha. Wanni tokko toliisaaf, galmisaa, bareediisaa fi jalqaba toluu qaba. Haala amma ittiin galtaneef mul'ata amma isin keettan baay'ee namatti tola. Waan gaarii jechuu barbaada. Kana qofa osoo hin taane karoora waggoottan 5 keessatti qabxiin kaa'ame addachiisaadha. Waan nama addachiisaa guddoo jira. Wanni hirmaattota kanatti hamilee horaa waan hedduutu as keessa jira. Akkaataan karoora itti dhiyaate, akkaataan gabaasni siraawwi itti dhiyaate nama jajjabeessu. Kun waan gaarii, kun cimee akkaatuma kanaan itti fufuu barbaada. Hundeeffama keessatti gatii guddaa akkasiin kaffaltan hin beekne. Akka salphaatti asiin bahee jiru. Aksoonni hedduun nama gagalmeessanii kaachiin hafanillee jiran. Dhuguma nuti keessattuu waliif industiriif daddalarraa galata guddaa qabnaa. Karoora amma jalqabe kun jabaatee milkaa'ee galma kennaaf mul'ate isin keettan kana nutilleen hirmaannee gahee keenya keessatti baanee waan hedduuf waan jijjiiramaa addunyaa irratti mul'isuu qabna ka jedhu sana anis akka nama tokkootti yaada deeggarsa isin kennuu barbaada. Isinis hojiin amma qabe kana jabaatee galma mootummaa keeteef jijjiirama barbaadamu sanilleen bira ga'ee waliif dinagdee akka biyya keenyaatti cabe kanarratti industiriidhaaf bakkoota garaagaraa fudhatamee jira. Carraan amma nuti qabnu carraa guddaadha. Akka biyyaallee akka naannoo keenyallee carraa kanatti fayyadannee lafa nu barbaachitu bakka nu barbaachitu daddannee akkaatuma amma qabanne kanaan harkatti galfachuu qabna. Harka nu qaluu qabdu. Maaliif jennaan sirna durii keessatti miidhanneerra waan ta'eef dinagdeen keenya cabeera waan ta'eef dannee dinagdee cabe kana suphannee duratti darruu barbaanna. Duratti waan darruu barbaannuuf ka'umsi keessaniif, karoori keessaniif, mudhiin teessan abdii guddaa nuu kennee jira waan danneef jabaadhaa. Daarektorootiin warri boordiis manaajimentii waliif hundumaayyuu jabaadhaa. Nutis hirmaattoon isin faana jirra. Deeggarsa nuti godhuu barbaannullee nu dabarsaa. Walii haa bilbillu, walii haa deeggarru. Caalamatti waaqi isin haa gargaaru, waaqi nu haa milkeessu. Nama mul'ataa, nama addunyaa, nama jijjiirama nu godhu kalatooma. Anillee gaara dubbachuun ufne uumatti anaaf akkas jedhee ifaa mul'ataa boruun jedhama. Ministeera qonnaatti deetaa ministeeraati. Akkuma carraatti nagahee seene malee badaa qophiin qabu garuu waliif hoo jedhu duubaan agahaman ture. Baay'ee gammachuu guddaan qaba. Hunda dura sabni keenya yaada guddaa qaba, qabeenya guddaa qaba. Akka kanatti tasgabbaanii immoo waliin yaada guddaa gochuutti gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira. Ammuma waan xiqqoorraati wanti baay'ee bu'aa bor fiduu danda'u waan hubachuu jiru waan jiruuf baay'ee natti gammadee akkasumas immoo warri hundeessitan warri kana yaada jalqabaa kaatanii hangammaa gootan galata guddaa qabdu. Saba keenya bakka buutanii kan jedhuun qaba jechuudha. Kanaaf galata guddaa isinirraa qaba dhugumaan baay'ee lapheena tuqee adeemsisaa. Akkuma beekamu addunyaan keenya amma oomishee daldalatee waan qabu irratti guddatee addunyaa firee waliin guddata jechuudha. Kanaaf sabni keenya waan dhabeen qabu akkuma isinis baay'ee abbootiin dubbataa turtan
tokko taanee hojjechuu irratti muuxannootu nu hafa waan ta'eef isa kana irratti jabaannee walii yoo dhaabbanne yaada gurguddaa yoo walii laanne hin beekama waan ta'eef wanta hojjechuu qabnu isa kana walii yoo taane waan guddaa hojjenna maqaan isaas kana mul'isa jechuudha. Dabalataan akka mootummaa federaalaatti keessattuu imaammanni qonnaa gara industiriitti tumsa inni gochaa jiru keessattuu nyaata irratti food systemii hojjetamaa jiru kana deeggaruuf gara industiriitti illee hojjechuuf wanti jiru baay'ee kana faana deema jechuudha. Kanaaf imaammanni tarsiimoon bocamanii jiran baay'ee waan jiraniif isa kana isin deeggaruuf nu isin faana jirraa jechuudha. Karoora asirratti dhiyaate baay'ee gaariidha. Sirriitti ilaaluu waan barbaadu ammumaan asirratti yaada kennuu qabu garuu kan waadaa galu sirriitti hooggantoota waliif faanas taane haala waan deeggaruu qabnu waamicha sabaas waan qabnuuf isa kana wal deeggarra jechuudha. Kanaaf baay'ee gammadeera waan baay'ee isin faana jirra. Hiriyoon keenya agarraa jiru yaada qonnaa fi wanta asirratti fakkii kana hunduma isaa wanta baay'ee deemsisu itti dabalan deemuun gaarii ta'a. Umarratti yaada tokko kan kennu iftoomina kan jennu keessattuu weebsaayitii mataa isaa qabaatee karaa itti beeksisuu dandeenya addunyaa irree sabni keenyas lammii biyya kanaas kan ta'e qabu waliin ta'ee haalatti inni deeggaruu cimsuu danda'u yaada kan bakka qabatame gaarii ta'ee yaada waan dhageenyeef itti yaaddan jedhee waan qabuuf garuu isa kanaan bal'isnee yoo itti deemne wal faana taanee waan guddaa fiduu dandeenya. Akka kun qaanqeedha. Qaanqee guddinaati. Qaanqee badhaadhinaati. Kanaaf waliin taanee yoo hojjenne waliin taanee yoo wal tumsine beekumsa jiruun qabeenya jiruun yaada jiruun wal bira yoo dhaabbanne dhugumaan addunyaan iddoo guddate gara industiriitti ceene isa boodas immoo wanta jiru walii jabaannee hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Ammaaf yaaduma kan qabaa bakka gammaddan bakka gammadne jechuun barbaada. Dhugumaan baay'ee gammadeera. Marsaa lammaffaa asii isaanii carraa argadheefiin galatooma isiniin jedha. Ani gabaasa dhiyaatee fi kallattii fuulduraattillee karoorallee laallee jirra. Gabaasti dhiyaate dhugumatti ismaartiidha, itti gammadee jira. Maaliif yennaan maal jetti mammaaksina maqaa kiyyarraa ka'a maqaan kiyya Aliisaaf jedhama Gujii Bahaarraa dhufe. Ana Gorodoolaati. Gabaarsi keessan baay'ee natti toleera. Toleera jechuun jalqabaaf bareedaadha. Wantoota tokko tokko gabaasa keessatti waan arge komentii kennuu barbaadeeti. Meebii komentiin nu fayyadadheeti. Galaanni jalqabarra nama fudhatedhani. Galaanaaf hin mammaakani mammaakun galaan qofa hojiinillee wanti hundi jalqaba si miidha jechuudha. Jalqaba si dabsataa. Yoo jalqabdee in darbita. Saarkii tokko in darbita jedhani. Jalqabii keessan bareedaadha. Jalqabii keenya bareedaadha. Ani gara komentii kiyyaatti yoo dabre gabaasa keessatti oomishi jalqabamee jira. Fakkeenyaaf bunni jalqabamee jira. Baalli shaayii jalqabamee jira. Amma katti aanu gurgurtaadha gabaa barbaaduudha. Gabaa oomisha oomishuu qofaa miti gabaan barbaachisuun murteessaadha. Oomisha irratti promooshinii ni hafaa. Promooshinii odoo hojjettanii advertisanii odoo hojjettanii gaariidha. Akkasumatti daangaa gurgurtaa keessanii odoo bal'ifattanii. Iddoon gurgurtaa iddoon oomishaa argameera. Gabaas keessatti argineera. Iddoon gurgurtaa beekuu qabnaa hin beennu. Iddoon gurgurtaa murteessaadha. Dameeleen gurgurtaa bal'ifamuu qaba. Aanolee yookaan godinaalee iddoota oomishi keenya itti barbaadamu adda baasnee beekamee naannoo sanatti damee keenya bal'ifannee gurgurtuu waan barbaachisaa ta'ee fi beeksisa irratti osoo hojjettanii gurgurtaa irratti fuuldura osoo hojjettanii jedha. Ispeeshaalii amma baala shaayii irratti naannoon gammoojjii baay'ee barbaada. Baala shaayii irratti baalli shaayii naannota gammoojjii irratti osoo adda baafattanii amma naannota Baalee, Booranaa, gammoojjii Gujii, Harargee wantoota naannoon kun shaayiin fayyadama.
Kanaaf baalli shaayii naannoo sanatti hin gurgurama. Gabaan odoo qoratamee naannoo kanatti dameen baay'atame baay'ina oomisha keessanii hin beeknu oomisha hin beeknu yoo oomisha saampilii ta'e bu'aan hin qabu. Bara kanarratti waan guddoo irraa argatan malee waan xiqqoo irraa argatanu kun tokkodha. Kan biraa gabaasa ooditaraa irratti qabxiilee sadii lafa kaa'eera ooditarii koomitii lafa kaa'eera asirraa qabu. Inni kun oduu sirraa keessattuu withholding taxiin qabeenya kennaa miti qabeenya mootummaati. Yoo osoo sabaasabamu hafeeraa taate sabaasamuu qaba of eeggannoo qabaachuu qabdanii yoo sabaasamamee ammoo mootummaaf hin kanfalamin taate kaazanaa keenya kee jiraatu taate qabeenya keenyaa moti mootummaaf galuu qaba. Kun komintii argama kan hojjettanii jedha. Waa'een qabiyyee illeen qabiyyeen ragaan qabiyyee lafaa sulleen waan itti deemaan beekamu adoo seeraan qabxiilee sadiin komintii irra kaa'amin dhan beektanii osoo irra hojjetame komintii adoo sarii jedhe komintii dhageennee maffannuu xarapheessaa irra kaa'achuu odoo hin ta'in gara hojiitti jijjiirameedha. Kaan ammoo ani naannoo karoora tarsiimoo fuulduraatitti karoora tarsiimoo baheera waggaa 5 yeroo wal qabatee karoorri opereeshinii argine karoora tarsiimoo argine irra karoorri raawwii argine karoorri shaayii meebii yeroo beekamu bahee jiraachuun mala. Karoorri tarsiimoo kan bahe suni karoora opereeshin pilaanii osoo keessaa bahee sirriitti irra baratamee kaskeetti ta'e kurmaalaan waggaan qoodamee irratti hojjetamee yoo kun ta'e qofaadha gamaggamuu kan danda'amu hordofuu kan danda'an yookaan oduu callaa ta'e hafa kun osoo ta'eedha. An dhumarratti gama kootiin akka nama tokkootitti hojii isin hojjettan ammaan boodatti waan hojjechuu malee akka kiyyatti akka dhuunfalletti akka naannoo kiyyaarratti qooda naa kennameen isin bira dhaabdhee isin hojjedhaa ulfaadhaa wayyamaa waliin guddannaa waliin misoomnaa isinii jedhaa galatooma. Eshi baay'ee galatoomaadha. Addaa yaa'iin kenna tokkoffaan guyyaa addaa kun baay'ee hamilee guddaa nutti horeera. Wanni dhunnee asi dhageenyee fi wanni dhaginellee dhiifama. Maqaa kiyya isinee hangafachi yaadachiisuu kenname. Ani kan dhufe godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruurraa. Wanni dhagarree fi wanni dhageenye baay'ee waan nama tolu waan nama gammachiisu. Isa waldaa waliif jedhu san isa maqaa keenya ibsu jechuudha. Qaamni amma soodachee kun godinaalee Oromiyaan qabdu hunda keessaa asii walta ba'eera asii walta deebi'eera waliif inni jedhu maqaa qofa adoon ta'in qabatama lafa jiru dhugaa jirtu jechuudha. Maqaa waldaa keenyaa isa ibsu jechuudha. Walii dhagarree fi dhageenye. Kan dabalataan irratti kaasuu barbaadu akkuma hangafa asii dubbatame warshaaleen amma fuula keenya duratti guyyaadhaa eebbifame kun dhamaatii guddaa fi dadhabbii guddaan waa hojjetame. Inni kun immoo bacaan addaa hirmaattota kana daldalaadha jedhee herrega. Dadhabbii fi dhamaatii inni qabu baay'ee hin beekani. Bacaa isaanii abbootii dhaabbilee gurguddaa ta'uu danda'anii dhaabbilee xixiqqaa ta'uu danda'anii dhamaatii inni qabu baay'ee beekaa. Anis mataan kee daldalaa unkaan dhaabbata guddaa kana dhiisi dhaabbata xiqqaa hundeessis yeroo fi dadhabbii fi dhamaatii akka namatti fudhatu hin amana. Isa kana abbootiin boordii aksiyoona kennaa dadhabbii kanaaf dhamaatii likkita nageu Oromiyaa guutuu biyya guutuu bakka buutanii bifa kanaan nu dadhabdanii nu milkeessuu keessanii fi Waaqayyo isin haa eebbisuudha. Kabajamaa ulfaadhaa. Kan itti aanu galteelee gara garaa irratti dubbatamee jira. Galteelee amma baay'inaan wanni dhageenye galteelee qonnaa wal qabatu qotee bulaan keenya akkaataa ittiin dhaabbati keenya
warshaalee isa hojiirra ooluu qopheessa qotee bulaan kenna isa oomisha madduma kamiinuu bu'a qabeessa ta'e ajjirraa jechuudha. Maddi galteelee qonnaatiin waa hedduu dhageenyeerra warshaan daakuun jira kabaala she'ii kabunaa wanni gurguddoon hin jira waan dansa'a hangafa miseensi keenya tokko yoo mana keessaa kaasu waan bu'aalee beelladaatti wal qabatullee nu gaafataniirani waan biyyi keenya qaddu waa oromiyaan baay'inaan qaddu keessaa gara waldee keenyaatti hirmaachinne xiyyeeffannaa itti kennine irra dubbachuun bu'aa barbaachisaa ta'e irra argachuun waan nu barbaachisuuf kana kaasuu barbaade kaniif qabeenyi biyyi keenya qaddu guddaan ka qaamni tanaan qaraa jiru itti wal gummeessa ittiin duroomaa ture wanti akka albuudaa karoora keessa jiraachuu isaa dhaga'eera garuu gabaasa tanaan dura dhikaatetti waan isaa tanaan qara baay'een dhageenye qabeenya guddaa biyyi teenya qaddu keessaa isa tokko waan ta'eef akkaataan dhaabbati daldala waliif kun isa albuuda biyya teenya keessaa jiru hirmaachisee akkaataa bu'aa isa keessa jirullee ittiin fayyadamu caalmaa bu'a qabeessa waan ta'eef aduusillee xiyyeeffannoo keessa nu galchee gara fuulduraatti aduutti nu deemsise jedhu barbaada. Kaniif oomishinne irraa oomishni yemmuu yoo maamilaa bacaa kan qabne teete oomishuu mutu waannaan maamilaa biraan geessisu akkuma hangafaas asi haajiin nu kaase wanni guddaan jiru kallattii garaagaraatiin godinaalee oromiyaa miseensi isaa keessa jiru hundatti beeksisuudhaan akkaataa oomishi kun daddafee gabayaa irra oolee dhaabbata keenya bu'aa qabeessa taasisuun bal'isanii godina kanti barbaadama godina kanti baay'inaan dafee nurraa deema waan jedhamu san qorannaan taasifame kallattii sangula adoo akkaataa godina oromiyaa keessa jiru kamiyyuu kan miseensi isaa keessa hin jiru diqqaa fakkaata maaliif akka hirmaatota irraa ilaaletti godinaalee oromiyaa keessa jiran hundisaa nama tokko been fuulli isaa waan beennuuf asitti dhaggeessaa jirra miseensa bal'aa qaba waan ta'eef akkaataa saniin gadi bu'ee uummata keenyas akka inni fayyade gabaan keenyas akka inni baadhatee nurraa deemu aduu nu taasichamee jedhu barbaada waliigalatti waltajjii fi mariin yaa'in guyyaadhaa kun baay'ee nutti toleera baay'ee nu gammachiiseera akkaataan gabaasa dhikaatee nutti toleera akkaataan karoora isaa hundeeffame isaallee baay'ee nutti bareedeera bifuma kanaan nu deema ulfaadhaa kabajamaa wayyamaa nu dura bulaa oola sinin jenna baay'ee galatooma. Gabaasa dhiyaate irratti yaadan hin qabu akkaataan gabaan dhiyaate baay'ee kan keessa keenyatti kaka'umsa fi xiiqii kan nutti uumedha jechuudha akka kiyyatti yaa ta'uti gabaasawwan uumame keessattuyyuu waa'ee hundeessitoo irraa kaasee jechuudha nama 123 irraa kaasee yeroo ammaa kana miseensa 4,000 qabaachuudhaan hojii guddaan hojiin kana fakkaatu sadarkaa warshaa 2 ijaaree eebbisee hojiitti galuu irra ga'uun waggaa 3 keessatti waan hin danda'amnedha jechuudha. Waan hin danda'amnedha waan keenya keessatti nu gammachiisudha jechuudha. Yaa ta'uti egaa nama 4,000 miseensa kanaan kanarra ga'e Oromoon nama meeqa miseensi uummanni Oromoo meeqa gara miliyoona meeqati jennee gaafa yaadnu osoo xiqqaate miliyoonni 4 odoo sheerii kana keessaa bitate waan guddaa hojjechuu danda'ama jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan akkaataa miseensa horachuu irraa kaasee itti deeman kun sirriitti piroomooshinii uumamee akka waldaa misooma Oromiyaa kanatti qonnaan bulaa hunda bira ga'ee mana hunda bira ga'ee akkaataa hundi itti hirmaachuu danda'etti osoo deemame yaada jedhuun qaba jechuudha. Tooftaa ittiin qote bulaa hunda bira ga'ee waldaan kun mataa keenya jechuudha. Waldaan kun mataa keenya
akka Oromootti waan guddaa bu'aa guddaa nu buusanneetti abdii irraa qabna fi akkaataa gabaasa nuu dhiyaatee fi kutannoo hojii manaajimentiin waldaa kanaa dhiyeessee irraa kan ka'e abdii guddaa nutti uumeera. Kanaaf qaamni hundi akka keessatti hirmaatu gochuun hin danda'ama yaada jedhuun kaasuu barbaada. Liqii amma liqii baay'eedha jechuudha. Liqiin yoo liqeeffame waldaan kun aksiyoonni kun miidhamuu danda'a yaada jedhuun qaba. Isarra odoo sheerii gurguruu irratti bal'inaan xiyyeeffate yaada jedhuun itti dabaluu barbaada. Inni biraa warshaan karoora waggaa 5 keessatti warshaalee 9 galmaan keenya yaada jedhu jira. Inni kunis waan guddaadha. Waggaa 3 keessatti kana raawwatame kanaa ol raawwatamuu hin danda'ama yaada jedhuun na keessatti uumame. Kanaaf akka Oromootti yookaan akka Oromiyaa keessatti Oromoon yookaan naannoon Oromiyaa loon horsiisuudhaan horii loonii horsiisuudhaan beekamaadha. Mana manatti magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti irra caalatti yeroo ammaa kana loon irratti jechuudha kan namni xiyyeeffatee horsiisaa jiru. Yoo ilaallu immoo bu'aan loonii yeroo ammaa kana ammam irraa fayyadamaa jira. Aannan gara salaalee sulultarraa kaasee osoo achi deemame aannan gatiin liitiriin tokko meeqatti gurguramaadha. Har'a immoo bishaan liitirii tokko meeqatti gurgurama. Bishaan wal qixaa jechuudha. Bu'aan aannan kun kanarratti soduu hojjete waldaan kun caalatti bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Uummanni fayyadamaa ta'uu danda'a yaada jedhuun dhiyeessuu barbaada. Kanaaf akka waliigalaatti galatoomaan jedhaa waan abdii nutti kennuudha. Isin galateeffannaa waliin nu jabeessuun jedha. Gazaan Teessaan jedhama. Kanan dhufe asuma Finfinnee irraati. Wanta amma ammaatti ka'e hundumtuu akka waliigalaatti kan nama gammachiisuuf abdii guddaa kan namatti toluudha. Waa laman kaasuu barbaada. Wanta kaasuu barbaadu tokko maalidha? Warshaalee amma ammaatti hundaa'an keessaa 2 hojii akka jalqabe amma eebbifamuu isaa irratti arginee jirra. Xinnoosee warshooliin gaafa hundaa'anii wanti giddu galeessa godhachuun irra jiru tokko jira. Innis maalidha? Bakka galtee warshaa sanaaf oolu itti argamu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Fakkeenyaaf warshaa foonii ijaarraa ta'e lafa galteen foonii itti argamu, warshaa daakuu ta'e akkasuma lafa galteen daakuu itti argamu irratti xiyyeeffatamuu qaba jechuudha. Baala shaayis akkuma kana warshaan shaayii keessumatti kan ijaaramuu qabu naannoo qonni shaayii bal'inaan itti argamudha. Ho'aansaa achuma fuudhamee achuma oomishamee sadarkaa isaa eeggatee gabaaf akka dhiyaatuuf gochuutu irra jira. Kan irratti xinnoosee xiyyeeffannoo barbaada. Inni hundaa'ee jira. Isa gara fuulduraatti hundaa'u irratti gadi fageenyaan wantoonni akkasii gaafuma istiraatiijii isaa kaa'amu yaada keessa galfamuu qaba. Sababni isaas ka'umsa 2 qaba. Kaampaaniin kun akkuma beekamu profit meekeriidha. Profitiin immoo kan argamu hojjechuu duwwaaf utuu hin ta'in chaalenjoota profitii gadi buusan hambisuu irratti hundaa'eeti. Fakkeenyaaf kiiloomeetira 600 700 irraa galtee roo maateriyaalii finnee oomishuunii fi achumatti oomishnee dhiyeessuun kostiin isaa walqixxee miti. Istaandaardii isaa eegsuus walqixxee miti. Kanaaf xinnoosee qeeqaa kanas ni kaa'uu barbaade. Warshaaleen gana ijaaraman baay'eetu jiru. Warra gana ijaaramu irratti kun akka yaadatti qabachuu qabdu isa jedhudha. Galatooma.